warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni maatii koo taatan immoo like share gochuun yaada keessanis koomentii irratti naaf qooduu hin dagatinaa. Qamas yoo qabaattan akkasuma egaa akkuma mata duree irratti argitan guyyaa har'aa jechuudha. Didhaatuun yuutuubaroota keessaa nama addaati kan jedhu mata duree qabadhee dhufe. Yuutuubaroota keessaa didhaatuubii maaltu adda isa godhe kan jedhu kan waliin dubbannu ta'a jechuudha. Egaa didhaatuubii namni hin beekne hin jiru. Didhaatuubii namni wanti adda isa godhu gaarummaa isaati, waan gaarii namaa yaadudha, waan gaarii namaa hojjechuudha. Akkasumallee immoo guddina namaa hawwuutu didhaatuubii nama addaa isa godha jechuudha. Egaa namni waan gaarii gaafa namaaf hojjete waanuma gaarii argata waan ta'eef namni sabras akka isaan godhe dubbachaatii jiran jechuudha. Waan isaan nama gaarii ta'anii fi namni isaan gammachiise gammachuu isaanii haala kanaan ibsachaa jiran jechuudha. Anillee hedduutu akka gammadee fi jira. Baga gammaddaniin isiniin jedha. Abbaan waan facaafate hammata, waanuma gaarii hojjettaniif gaarummaan keessan isiniif deebi'e. Egaa didhaatuubiin yuutuubaroota xixiqqaa cinaa dhaabbachuudhaan illee nama gargaaruu, sheer gochuudhaan illee biyya keessa taa'ee jechuudha nama gargaaraa jirudha. Biyya keessa taa'anii nama gargaaruu jechuun hedduu tokko ulfaata. Kanaaf kun gaarummaa guddaa isarraa mul'isa. Akkasumallee nama guddina namaa hawwuudha. Namni akka guddatu ni barbaada. Chaanaal isaa guddate namni akka iddoo guddaa gahu nama barbaadudha didhaatuubiin jechuudha. Kanaafiyyuu gaarummaan isa bira jiru kuni nu hunda keenya biraayyuu haa jiraatu. Nutis immoo waan dandeenyuun waan hundi keenya ayyamuun cinaa haa dhaabbannu, haa gargaarru nama biyya keessa jirudha. Viidiyoo isaa sheer gochuudhaan, viidiyoo isaa like sheer gochuudhaan, daawwachuudhaan isa cinaa dhaabbannu waan hundi keenya ayyamuu fi nama waan gaarii namaaf yaadu, waan gaarii namaaf godhu, nama guddina nama hawwu immoo nutis gargaaruu qabna, guddifachuu qabna nutis jechuudha. Biyya keessa taa'anii hojjechuun egaa ni ulfaata. Akkasittiyyuu ta'e immoo didhaan nama hin ceemmineedha. Nama namaaf kabajaa qabuudha jechuudha. Yeroo baay'ee sheer nuuf godha jennee yuutuubaroota hoggaa gaafannuyyuu deebii akkamii akka argannu ni beekna jechuudha. Garuu didhaan nama akkasiitii miti. Yeroo baay'ee ni beektanii nama gargaaru. Namnis akka guddatu nama fedhuudha jechuudha. Dhugaa gaarummaan didhaa kan hangana hin jedhamneedha. Yuutuubaroota keessaa didhaan nama addaati yoon jedhe guddisuu yookiin immoo aggaannanuu miti jechuudha. Maaliif jennaan gaarummaa isaatu isaaf hima waan ta'eef, gaarummaa isaatu isaaf masakkara waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kenni siif kennamellee baga dasiisin jedhe. Anillee isiniif gammadeetii jira hedduu tokko jechuudha. Gaarummaa kan keeti osoo waan gaarii hojjechuu baatanii waan gaariin argatan ture jechuudha. Gaafa namni waan gaarii namaaf hojjetu tokko, gaarii namaaf godhu tokko keessi namaa namatti gammada, nama saniif gammachuu qabaata jechuudha. Kanaaf gaarummaan kee haaluma kanaan itti haafufuu kanarraa hin jijjiiramini. Kanaaf nutillee immoo didhaatuubii irraa fakkeenya haa fudhannu. Waan gaarii hojjetan waan gaarii argatanii abbaan waanuma facaafate hammata jechuudha. Kanaaf gaarummaan isa bira jiru kun hunduma keenya biraayyuu haa jiraatu, guddina walii haa hawwinu. Sheerii gochuu irratti baay'ee hir'ina qabna. Warra yuutuubaroota irraa osoo hin taane gara keessatiin lakkoofsa keessan warroonni gara keessatiin isin gaafannu deebii akkamii akka namaa deebistan ni beekna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf nama gargaaree kufii hin agarre jechuudha. Kanaaf didhaa fakkeenya godhadhaa. Guddina namaaf hawwaa'ee bakka isin geessan san namni biroollee akka gahu taasisaan isiniin jedha. Warra yuutuubaroota irraa komachaa hin jiru. Warra keessan lakkoofsan gara WhatsApp haa ta'u, imootiin haa ta'u sheer godhaa jedhu ganamni isin gaafatu. Maaliif akka ta'e hin beeku. Akka waan umurii keessan irraa hir'atuutitti, akka waan kiisii keessanii waa bahuutitti kan ilaalamu jira. Egaa sheerii gochuun gaarummaan yoo jiraate, yoo guddina namaa keessanitti hawwii qabaattanii sheerii gochuun yaa homaa jechuu miti. Kanaaf immoo qininnati yookiin immoo gaarummaa keessa namaa yoo hin jiraatin, yoo namaaf guddina namaa hin hawwin namni sheerii namaaf hin godhu. Kanaaf immoo didhaan akka namni guddatu ni barbaada, akka namni iddoo guddaa gahu ni barbaada, akka yuutuubarri Oromoo tokko ol guddatu ni barbaada jechuudha. Kanaaf illee immoo kan aarsaa godhee nama gargaaraa jiru biyya keessa taa'eetii jechuudha. Kanaaf bakka jirtutti
jirtanitti fayyaa argadhaa umurii dheeradhaa waaqayyo nama akka keessanii kana nuuf haa baay'isu didhaatuu guddaa galatoomii galata nurraa qabda nama nu jajjabeessaa jirtu keessaa ijoollee Oromoo keessaa didhaatuubiin lakkoofsa tokkoffaarra jira anaaf jechuudha hunduma keessaniifuu jedheen yaada jechuudha yeroo baay'ee ni argitu koominitii isaa jalatti illee sheer gochuudhaan nama gargaarudha jechuudha kanaaf nama akkanaa kanammooti yaa jabeeffannu haa cimsannu nutis waan dandeenyuun haa gargaarru cinaa haa dhaabbannu amilee itti horruun isiniin jedha kanaafi warroonni sheerii gootanis guddaa galatooma warroonni hin goones guddaa galatooma hundumti keessaniyyuu jechuudha garuu immoo kanan irra deebi'ee isinitti dubbadhu yoo jiraate gaarummaa waan gaarii hojjechuu didhaatuubii irraa baradhaan isiniin jedha warroonni keessanitti guddina namaa hawwitan yoo jiraattan kinoo didhaatuubii fakkeenya godhadhaa yeroo hunda didhaatuubii nama yuutuubaroota xiqqaadha jedhee nama hin tuffanne nama kabajaa namaaf qabu nama gargaaru jechuudha kanaaf didhaatuubii guddaa galatoomii fayyaa argadhu gaarummaan kee kanarraa hin jijjiiraminii waaqayyoo fayyaa isiniif haa kennu bakka jirtanitti umurii dheeradhaa nama akka keessanii kan waaqayyoon nuuf haa baay'isuun isiniin jedha nutis wanta dandeenyuun biyya keessa jira didhaatuubiin haa gargaarru cinaa haa dhaabbannu waan humni keenya ayyamuun jechuudha viidiyoo isaa daawwachuudhaan laayik sheer gochuudhaan haa gargaarru cinaa haa dhaabbannu guyyaa har'aa viidiyoon qabadhee dhufee kanuman irraa dubbachuu barbaade maaliif waan gaarii waan hojjeteef waan gaarii argatee egaa osoo isaan hin beekin namni sarpiraayis isaan godhee jira garuu hedduutu akka gammadanii jiranii gammachuun keessan gammachuu keenya waanuma waan gaarii hojjettaniif waan gaarii argattanii namni guddina namaaf hawwu akkanuma dhumnisa ni bareeda jechuudha kanaaf nuti isin gammannee jirra gammachuun keessan gammachuu keenya turtiin keessan viidiyoo itti aanu waliin haa ta'u nagaan tura.